Doolaara biliyeena 500 geejjira maalleen isaa ammaan tana. Wooma ammaan tana himu jiru himuudhaan maallaqa malee himu. Maalleenni waa hedduu nu barbaachisaa osoo hin taane viidiyoo keenya kana laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa, wal biraan gahaa mee waa'ee gartee qabeenyaa fi qabaata haasofnu waa'ee qabeenyaa qabaata amma wanni haasofnu guddoon wanni addunyaa tana harkaa qaba wanni addunyaa harkaa qaba maallaqa wanni addunyaa harkaa qaba maallaqa waan biraa hunda gartee yeroo hundi dhaqqabdi maallaqa kanaas yeroo hundi dhaqqabdi yeroo sasaniitu amma na fakkaatti immoo akkama taa kiyyatti wallee hin beekne gaa umrii tiyyaa hojii yoo taate illee hin beekne wanni hundinuu amma maallaqa neetti maallaqa akkamitti silaa namni biraa maallaqa qabaachuu baate Elon Musk Trump wajjin hangas wallolee hangas walii bu'ee akkanatti qabeenyi isaa waliin kutu. Alaamaa keessa bu'uu mala. Dimookiraasiitti maal jechuu danda'a jiraattu. Dimookiraasiin guddoon maallaqa beekadhu. Dimookiraasiin jabaan firan dhabu laafaan firan qabu. Gartee irreen ta'e guddoon qabeenya maaliif jennaan meeshaalee waraanaa wanni bitatanii amman tana piroojeektii isiisa waliin tolfatanii warshaa isii waliin dhaabbataniin xiyyaarota gartee kuusaa adda addaa kana jeettee adda addaa waliin tolchaniin maallaqaan jechuudha. Qaqqaaliidha wanni irraa tolchan kun. Nugulara baanaan kan illee tolchuun akkaan qaalii jenna warri beeku. Doolaara biliyeenaan tola qaqqaalidha jechuudha. Kanaaf murteessaadha jechuudha maallaqni. Kanaaf Elon Musk jechuun nama akkamii nama akka isin agartan sanii abbaa Tiwutaraati, abbaa Teslaati, abbaa SpaceXiti. Kaampaanii gartee rookota samii keessatti ol deemanii gartee jeerra banii lulluqachiisu. Achi rabbanii gartee afaan kaasanii gad deebanii namichi teknooloojiidhaan kutee jira. Mootummaa wajjin dalagaa kontiraata gartee mootummaarraa waan adda addaa fudhata. Makiinaa isaa gartee Teslaa tanaa kan ammaan tana kutee doolaara biliyeena 500 geejjira malee isaa amma half trillion jechuudha. Doolaara biliyeena 500 geejjira malee isaa ammaan tana. Guyyaa lama dura jechuudha baraaree kanarratti maali baatii ammaaree seentaa kanarratti horiin isaa doolaara biliyeena 500 geejjira. Inni miidiyaan addunyaa guutuun oduu son godhatan namicha kana. Yeroo takka malee isaa hongobbu'ee turee makiinaa sana xiqqishoo gartee Tiraamp wajjin walitti gubatanii sammuu dammoo ammaas ol deebi'ee namichi kun salfii namoonni darbee nama dura jira. Namichi kun ammoo dhiheenyuma gaafi lafaa keessa nama akka keenyaati. Nama gartee akkaan lafa amma guyyuma wanta takka bakka dalagaa saayiba bira rafaa maal jedhanii miidiyaatti waa iddoo garra lafaati jabdu fete jechuun hundinuu. Nuti ammoo gartee ciqilee teenyee maallaqa kan mayyaatu qofti hin taatu hojii torbanii jirra jechuun ammaan tana maallaqa barbaaduudhaaf. Kanaaf akka Elon Musk keessanitti maallaqa fiduu qabna. Maaliif kenna? Maallaqni waa hedduu nu gargaara. Waa hedduu nu fayyada. Wooma ammaan tana himu jiru himuudhaan maallaqa malee himu. Maallaqni waa hedduu nu barbaachisaa osoo hin taane waa hundaaf nu barbaachisa. Waa hedduu qofaa miti. Maallaqni kun wannuma maallaqni nu barbaachisneef hin jiru. Dura akkanaa miti barbaachisummaa maallaqaa dilnaa hin jiru. Namni gartee waan fayyadamu hedduu fi oomishata. Ammaan tana wanna oomishatan akka jirtu namni hundi maallaqa. Oomishachuu saniifis maallaqa ammoo nama si barbaachisu akka durii miti. Hogganaa kana siin waan biraa osoo hin ta'in waan amma haasa'u jiru kana waraabuudhaaf isin biraan ga'uudhaaf maallaqa nu barbaachisa. Maallaqa maal yoo jettee takka bakka irra teessuu fi waan irra teessuu fi kana hayyeen taa'in kanarra lafa taa'e wanni waraabduun tun maallaqa. Egaa waraabdee boodoo wanni idil godhuudhaaf intarneeta si barbaachisa. Ol baasuuf intarneeta si barbaachisa. Teknooloojii fayyadamtaa kun hundinuu maallaqa jechuudha. Wanti maallaqa malee tokko takka hin jirtu ammaan tana takka akka tursanii miti. Kanaafuu maallaqni hedduu barbaachisaadha. Forbes hoggaa gartee tarreessee gaazexaan abbootii qabeenyaa kana tartiiba gartee addunyaa irra warra salfii duraa jiran tarreessu Elon Musk dura rabbaasee jira jechuudha. Dura rabbaasee gartee namichi kun walakka toora gartee amma to'atti qabuudha tiriliyoonera utaa jeniitii yaadu jira nama walakka tiriliyoonaa ta'ee tiriliyoonaa yaadu jira namichi akka malee deemu jira jechuudha. Kanaaf yeroo fi yeroo maallaqatti barbaadnu maallaqa barbaaduudhaaf nam tokko maallaqa malee waan takka ta'an jirtu wanni hundi dhaqqabnaa waan biraa maallaqa argachuu qabna ammaan tana zaazaa maallaqaati jechuudha. Kanaaf maallaqa argachuudhaaf cabsinee baysinee karaa maallaqaa jechuudha. Wanni waan kana waraabu jiruufis maallaqa argachuu. Maallaqa argachuu waraabu jira waan kana. Yoo waan kana waraabu baannee maallaqni nuuf warri maallaqa
barbaadan waan nuti waraannu kana ilaalaa maallaqa kunis waan kana ilaaluunis kanaafuu xiyyeeffannoo keessan gama maallaqaatti godhaa. Hisaabuu Oromoon baanaa beekadhu Oromoon tun yaa'u dadhabnee jeetu Oromoodhaan gama maallaqaa gochuun gama maallaqaa dhiisaa waan biraa girgirii taanii bakka yaa'ii qofa yaa'ii isin godhu jirtan carraa qadhaadhaa tattaafadhaadhaa horii harkadhaa sanbooda nama keessan fayyada nama keenya cabaa keenya waliin hojjetu jirru kusataadhaa miidhamaadhaa hunda maallaqa waliin waliin jiru nu agartee namni hundinuu. Kanaafuu maallaqni gartee waan taphannu ni miti. Waa'ee seenaa jedhamas gaafa biraa gartee apartaayitii namichi warra Saawuz Afrikaatii namicha kan dhiifamaadhaa nama akkam akka ta'e isii biraa gartee walii seenaa isinaa har'aaf ammoo dhugaa gabaabsinee waan barbaachisummaa maallaqaa ilmaan keenya illee barbaachisummaa maallaqaa barsiisuu qabna. Osoo gartee barbaachisummaa maallaqaa barsiifne ijoollee barbaachisummaa waan biraa barsiisuu hin taatu. Waan biraa gartee amma kun maallaqa faayidaa maallaqaa isin jiru namni gariin maaliif dhiifnee maallaqa diin dhiifnee kun eenyummaa ta'e dhiifnee kun gartee barachuu dhiifnee jira sanii miti waan adda addaati. Osoo waan sana hunda hin dhiisin maallaqa barbaaduu dandeessa maallaqa barbaaduu dandeessa haala adda addaatiin malee san dhiisaa namni jeen jiru isiniin. Silaa ogaa karaa gartee namni bitaa harkuu mirga garsiisuun ni ulfaatti karaa gartee harkuu dandeessanii wanni naa mul'atu immoo kana. Isin ammoo guutuu silaa ta'u wanni isin mul'atu waan biraa ta'u mala kana mul'atu kana jechuudha. Kanaaf sochii gama maallaqaa gootan guddisaan isin jaa. Viidiyootti aanu keessatti jechuudha. Viidiyoo kanatti aanu keessatti seenaa Elon qofa osoo hin ta'in hamminya isaa, cimina isaa, jabeenya isaa, Tiraampiif inni maalirratti koololan waan kana hunda takka takkaan adda isinii baafnee isinii dhiyeessina. Hangasuu viidiyoo kana laayikii, sheerii, sabiskiraayibii godhaatii koomentis nu godhaa nu deeggaraa nu jajjabeessaa galatooma.